Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastoota taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha nagaa jirtu annagaa kootan jira galata waaqayyo warroonni viidiyoo kee laayikii sheerii koomentii gochaa jirtan hukumaan dhugaatti guddaa galatooma eebbifamaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas viidiyoo narra qabadhee gara keessanitti dhufe viidiyoo dura isinii hojjedhe san irratti waa'ee goddanyaa xiyyaata irratti isiniif hojjedhee ture. Amma dubbichi sun immoo deemee jaarsummaatti dhufee jira jechuudha. Jaarsummaatti gaafa dhufu micayyoo fi mucaanii bilbilaan ol baratan malee dura maalummaa olii waliin beekan. Bilbilaan gaafa ol baratanii isheen amantiin ishee beektera sila ta'eefuu mucaan immoo agalgaayidha jechuudha. Bakka kanatti gaafa ol baratan kana mucaan kun nama baay'ee amantii isaanii keessatti agalgaayii nama waaqati jechuudha. Namni waaqa waaqayyo tokkicha ka. Garuu isheen immoo nama waaqati nan ganu nan gatu jettee sa'aatii kanatti harka ishee dabarsitee of kennite. Edaa namni waaqaa hin jiru soba. Namumti kamiyyuu maa hin taane waan waaqa tokkicha kan samii fi ardii uume qofa bichaadha. Bakkee kanatti mi'ayyoon tun dafqa ishii kana muruutti ergaa baatee maatiin ishee hin beekanii maatiin isaa hin beeku. Bakkee kanatti maatiin ishii hin beekan garuu maatiin isaa hin beeku. Micayyoo tana mucaan kun maatii isaatiinis ol barsiisee jira. Kuni muluun bilbilaan ta'e malee qaamanii ni moti jechuudha. Laala waa salphina gisee tokko salphinni fageenyaa nutti dhufa. Salphinni dhiyeenyaa nutti dhufa. Jaalallee onlaayiniidhaan jaalalli dhugaa baay'ee miidhaa guddaa nurraa fide jechuudha. Tokkoffaan lubbuu keenya dabarsuuf illee ni deema. Lammata dafqa keenyan biyya hambaa keessatti dadhabnillee waa lama dhabaa nu godha jechuudha. Micayyoon tuni akkuma dura siree jedhe ani jedheen hin ture. Lakki obboleetti koo birrii kana hin ergine. Nama kana onlaayiniidhaan baratte. Gizee har'a abbaan manaa ofiitu nama gana jedheen hin ture jechuudha. Ana garuu naaf dhaga'uu didde. Har'a garuu immoo maatiin isheetii fi maatiin isaa walitti dhufanii jaarsummaa ta'aa jiru sa'aatii kana. Ganaa akka carraa ta'ee micayyoon durbii ishii deemtee durbii isaa horomte. Garuu kana muluu hin beekan. Gaafa warri micayyoo tanaa dhufaniitu mucaa kana biratti wal argan maal asii gootu bar mucaaf fira mucaati. Micayyoon immoo fira micayyoo sanaati. Jidduu kana keessatti laal manni micayyoo taanillee diigamaa jira ka. Fakkeenyaaf akkamitti durbiin kee durbii ta'u akkana godhe yoo jette innis immoo akkamitti durbiin ta'e durbii koo akkana goote yoo jedhe hagama gabanni namaa diigamu laala. Gizee baay'ee warri shamarraniis taanaan warri dhiirallee taanaan jaalala keessa gaafa seenu dursaa ol qoradha. Gaafa ol qorattanii jaalala olii ol qabaattan hin erginaa maallaqa keessan. Dursee namni sun yoo jaalalli hin jira gasin jaalate dursee deemee maatii keessan haa beeksisu. Bootaa san gaafa isinii bituu barbaade maaliif maqaa isaatessanii bita? Si'i barkan dadhabee biyya hambaa keessatti dafqa kee akkanatti ofirraa xuruursaa oolu. Si'i barkan biyya hambaa keessatti wantoota meeqatti darba. Biraanoo bari sargee jira, ayyaana bara haarawaa jira, faasigaa jira, hiriyoota kee wajjin deemu jira. Ati kana muluu laphee keetti irratti qabatteetu kushiinaa madaamii keessatti faasigaan beektu, masqalaan beektu, xinqataan beektu, ayyaana takka hin beektu. Kushiinaa madaamii keessatti caffanattee jiraatta jechuudha. Ani dhugaa na ajaa'ibe dhugaa waaqayyo. Kana keessa jirti maatii ishee osoo hin beeksisin itti galtee raawwatte har'a wajjin mataan ishee dhukkubaa jira. Har'a bu'aa jirti. Har'a gaddaa jirti jechuudha. Garuu immoo ani wanta biraa hin jiru.
ammallee isaanii waaqayyo haqashii dafqashii waaqayyo ishee dhafaa deebisu. Dhuguma namni kun dharaanoo itti deeme, dhuguma namni kun hammeenyanoo itti deeme waaqayyo haqashii haa deebisuufi jedhee waaqayyotti bo'aafu malee gisee baay'ee maaloo naaf waaqayyo naaf kadhadhu tsalootii naaf godhi naan jette. Ani garuu dadhabduudha, an cubbamtuudha. Cubbuu koo dadhabbina koo kanaan waaqayyo haqa keessiif haa deebisu yeroo baay'een jedhaan jechuudha. Maal isiniin jechuun barbaade bakka kanatti abbaa barbaade maa hin taane maallaqa keessan hin erginaa dhiira irratti bakka abbaa manaa keessan maa hin taane obboleessa keessan harmee keessan abbaa keessan obboleettii keessan maallaqa keessan hin erginaa. Waan biraa yaadachuu dadhabdan ji'a ramadaanaa kana yaadadhaa. Waan isaan sin godhan kushiinaa keessatti hiiqaan isaan daraddaranii baasan wanna biraa yaadachuu baatan obboleewwan koo shamarranii ji'a ramadaanaa yaadadhaa akka isin dadhabdanii fiddan. Fakkeenyaaf of sa'aatii misaata irratti ofii isaaniitti bari ijoollee isaaniitti yeroo dardaranii lafa godhan isin bar ganaa eeggattu. Haga isaan nyaatanii fixasanitti ganaa eeggattu bara. Kana yaadadhaa obboleewwan koo. Dhugaa yoo sin jaalate sin wajjinaa jiraatu, yoo sin jibbe haa deemu. Dhiirri birriidhaan nutti dhufu dirraashin isaa haa badu. Shamarri immoo dhiira birriidhaaf jaalattillee dirraashin ishee haa badu. Maal sii godha maallaqni? Nama tokko gaafa jaalattu maallaqa isaatiif jettee hin jaalatin yookiin maallaqa isheetiif jettee hin jaalatin namni kun gaafa tidaarii kiyya keessa seene anaaf jireenya kiyya yerootiif naaf ta'a boru naa awwaattaa jedhiitu namni kun akaalii kiyya naaf ta'a. Abbaa manaatiif haati manaa jechuun tokko qaba. Saamniitiin tokko lameen gaafa ol fuudhanii waliin jireenya jammaran nama tokko ta'u jechuudha. Kan haadha ofiitti himachuun sodaa haadha ofiitti himachuun dandeenye abbaa manaa ofiitti himatu. Innis kan abbaa isaatitti himachuun hin dandeenye haadha manaa isaatitti himata. Haati manaa isaa akaalii isaati kan. Ammaan booda shamarru akka 18 gaafa dabarte haadha ofii wajjin qullaan raftu. Ilmis dammoo gaafa ilma waggaa 18 olii ta'e abbaa ofii jala qullaa isaa rafu. Maaliif jennaan haadha manaa isaa wajjin garuu qullaa rafti. Akaalii isheetti sila ta'eefu. Garuu immoo kan miidiyaarra nutti dhufee dafqa keenya nu hojjennu asitti dadhabnu kana nurraa guuree achitti akka barbaadee ittiin bashannanu dhugaa baay'ee ulfaataadha. Namooti kamiyyuu hin amanamu namni bara kana. Siniin jechuu jaaladha. Baay'ee tokko natti dhaga'ame dhugaa. Ani bakka haalli ishii baay'ee tokko natti dhaga'ame. Baay'ee kaffa'ame dhugaa. Maaliif waggaa dheeraa wajjin jiraanni gaa. Faasikaa wajjin dabarsinee, Ramadaan wajjin dabarsinee, Qaammee wajjin dabarsinee, Xinqata wajjin dabarsinee, Masqala waliin dabarsinee. Baay'ee garaa na nyaatti akka obboleetti koo ittiin ishee ilaale jechuudha. Obboleetti koo ishee ittiin obse. Maatii koo ishee ittiin obse. Ishiinis maatii ishee natti obsite. Obboleewwan ishee natti obsite jechuudha. Dhugaa awwaan biraallee siniin hin jiru obboleewwan koo biyya hambaa keessa jirtan dhiira irratti maallaqa keessan hin erginaa. Yoo sin jaalate bilbilaan dhufee akkuma bilbilaan dhufe sanitti deemee maatii keessan bira deemee maatii keessan hin ulsinaa beeksisu. Awwaan biraa homaa isiniin hin jiru. Viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessan biraan ga'a. Hiriyoota keessan cannaqamtu jira. Hiriyoota keessan rakkatantu jira. Hiriyoonni keenya meeqa lubbuu isaanii dabarsuuf kan yaanni mataa isaanii uretti jira. Kan lubbuu isaanii dabarsantu jira. Siniin jedha viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatina. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja.